Ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota FNews bakka jirtan hundumaatti nagaan keenya isin haa qaqqabu jechaa guyyaa har'aa dubbii ijoo lama ta'e isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Innis miidiyaan mootummaa guddaan yookiin Faanaan Jawaar irratti qeeqa dhiyeessaa jira. Akkasumas kitaabni Jawaar sirrii miti jechuudhaan qeeqa isaa fi ibsa isaa itti dabalee kennaa jira. Dubbii nama tokkoo keessaa yaada lama yookaan afaan nama tokkoo keessaa jecha lama jechuudhaan Jawaar irratti qeeqa yookiin mootummaan karaa miidiyaa isaa deebii deebisaafii jira. Akkana jechuun Jawaar ibsan kaleessa Oromiyaan Itoophiyaa keessaa haa baatu. Mallas out of Somalia! Mallas out of Somalia! Ethiopia out of Ethiopia, Oromia! Ethiopia out of Ethiopia! Ethiopia out of Oromia! Ethiopia out of Oromia! Kan jedhe har'a immoo akkamiin Itoophiyaa faarsuu danda'are jechuudhaan Jawaar irratti qeeqa darbatanii. Akkana jechuun of ibse ani nan jijjiirama ani nama jijjiiramuu danda'u jechuudhaan Jawaar ofii isaayyuu dubbateera jechuun viidiyoo isaanii keessatti ibsaniiru. Dabalataanis kitaabni Jawaar waa'ee biyyaa faana wal hin qabatu. Waa'ee ijoollummaa isaa fi hidhamuu isaa malee waa'ee biyyaa faana maaltu wal qabsiisaa jechuudhaanis gaaffii isaanii gaafataniiru. Jawaar karaa FB isaatiin deebii ajaa'ibaa ta'e isaaniif deebiseera. Akkuma gaafa TPLF ana irratti duulan har'as isaan kunis irra deebi'anii ana irratti duulaa jiru jechuudhaan deebiseera. Gaaffiin guddaan garuu miidiyaan mootummaa Jawaar qofaa irratti maaliif qeeqa kaase? Maaliifis dubbatu? Osoo baay'een namoota mootummaa kana arrabsaa jiranii, miidiyaan baay'eenis mootummaa kana arrabsaa jiranii maaliif Jawaar qofaa irratti miidhagee ilaallatee dubbates? Sababbii maaliitiif? Dhuguma immoo kitaabni Jawaar waa'ee biyyaa faana waliin qabatu kun gaaffii keenyadha. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Dabalataan waa'ee kitaaba Jawaar guutummaa isaa hordofuu yoo barbaaddan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan nu eegaa. Nagaan.